Ingee kana gubbaa abbaa isaa liquiditii waan jiruuf namoota bakka kana stop lossii kaayatan ol baaseetuma wiikii kanaatiin stop lossii isaanii erga tuqee booda bifa kanaatiin gad deebi'ee maarketii hanga fedhe deemaa. Liquiditii jechuun gabaabumatti bakka retail traderoonni stop lossii isaanii itti kaayanii fi limit yookaan immoo pending order isaanii itti kaayaniin liquiditii jenna jechuudha. Fakkeenyaaf amma haa jennu piraayisiin akka kanatti istiraakcharii akka kanaa chaartilee yoo qabaateef bakka kanatti reesistansii zooniitu jira, bakka kanatti immoo maaltu jira? Saappoortii zooniitu jira jechuudha. Maal godhu gaa fakkeenyaaf retail traderoonni piraayisiin akkana deemee naannoo kana oguu dhufu piraayisiin naannoo kana oguu dhufu reesistansii zoonii sanaa dhufe waan ta'eef seeliin godhaa jeeti bakka kana seel godhee stop lossii bakka kana kaa'ata jechuudha. Kanaaf kana booda maal godhu baankonni dhufaniiti asiin ol utaalchisanii stop lossii kana eega fudhatanii booda maarketii gara ifii isaaniitti barbaadanitti gad oofu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo piraayisiin haala kanaan akkanatti yoo deemaa jiraatu ta'eef maal godhu maal jedhanii yaadu warri retail traderoonni piraayisiin gaafa naannoo kana gahu asirratti reesistansiin uumee jira. Asirratti immoo piraayisiin gad deebi'ee naannoo kana gaafa gahu immoo asitti saappoortiin uumee waan jiru gaafa piraayisiin as gahu asirratti baayiin seenaa stop lossii kiyya asiin kaadhaa teek piroofitii gubbaa kanaan kaajeeti akkana deema jechuudha. Piraayisiin gaafa kana bakka kana dhufu utaalee gad bu'eeti stop lossii isaan as jala kaatan kana fudhatee san booda piraayisiin gara biisaatii barbaadetti deebi'a jechuudha. Kanaaf liquiditiin akkuma konkolaataan gaafa deemu boba'aa malee socho'uu hin dandeenyetti maarketiinis yoo liquiditiin maarketii san keessa jiraachuu baate soso'uu hin danda'u jechuudha. Kanaatiif konseptii liquiditii kana gad fageenyaan maal akka ta'ee fi akkamitti akka fayyadamnu ni ilaallaa jechuudha. Egaan konseptii liquiditii kana immoo buy side liquidity fi sell side liquidity jennee bakka lamatti adda qooduu ni dandeenya jechuudha. Buy side liquidity kan jennu liquiditiilee yookaan immoo stop lossii karaa swing high gubbatti argamaniitiin buy side liquidity jenna jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka kanatti maaltu ture? Swing high ture. Retail traderoonni maal yaadu? Piraayisiin gaafa deemee bakka kana dhufu asirratti seelii seenneeti stop lossii keenya bakka kana keenye teek piroofitii keenya bakka kana kaannee piraayisiin haala kanaatiin gad deemeeti teek piroofitii keenya nuutu jedhanii waan yaadaniif bakka kanatti seel poozishiniin seenu stop lossii isaanii naannoo kana kaa'u. San booda maal godha? Smaartii maniin yookaan baankonni yookaan immoo faayinaanshal instituushinoonni gurguddoon dhufaniiti bifa kanaan ol deemanii stop lossii kana tuqanii eegaa retail traderoota kasaarsanii booda bifa kanaatiin gara gadiitti gad deemee gara ofiisaatii deemetti barbaadetti maarketiin akka inni deemu taasifama jechuudha. Fakkeenyaaf amma piraayisiin asitti maal godhe egaa swingii haaya kanaatu bakka kanatti uumame swingii haaya bakka kanatti uumame kana ilaalanii retail traderoonni maal jiru gaafa piraayisiin deemaa dhufee bakka kana ga'ee asitti immoo seel seeneetiin akkanatti akka gannaa deemu tilmaama yaada ijoo qabataniiti bakka kanatti seel poozishinii seenuu smaartii maniin maal godhaa dhufeeti stop lossii isaanii kana tuquudhaan eega isaan kasaasisee booda liquiditii buy side liquiditii yookaan immoo as gubbaa jiru kana erga fudhatee booda piraayisiin ganaa gara gadii gad deebi'uun maarket istiraatejii shiftii uumuudhaan gara ofiisaatii barbaadetti akka inni deemu taasifama jechuudha. Amma immoo asitti sell side liquiditiin immoo maal fakkaata ka jiru chaartiitti yoo ilaallu ta'eef piraayisiin maal godhe egaa bakka kanatti eega break of structure agarsiisee booda retail traderoonni piraayisiin bakka kana yoo eega dhufe booda buy positionii seena jedhaniiti asirratti buy positionii seenanii stop lossii isaanii waan iskaaniif smaartii maniin yookaan baankonni dhufanii maal godhu utaalchisaniiti stop lossii retail tradera kanaa kana erga fudhatanii booda piraayisii haala kanaan gara oliitti itti fufsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti naannoo kanatti sell side liquidity waan jiruuf akkuma reefu jennee retail traderoonni bakka kanatti buy positionii waan fudhataniif piraayisiin haala kanaan gad deemee dhufeetufa stop lossii isaanii kana eega tuqee booda piraayisii deebi'ee gara oliitti ol deemuun piraayisii maarketii gara ofiisaatii barbaade kana oofaa jechuudha. Fakkeenyaaf konseptootaan gammaa ilaalle kana bifa chaartiitiin yoo ilaallu taateef fakkeenyaaf piraayisiin asii maal godhee asitti maaltu ture? Swingii haayi ture. Swingii kana gubbaa buy side liquidity waan jiruuf namoota bakka kana stop lossii kaayatan ol baaseetuma wiikii kanaatiin stop lossii isaanii erga tuqee booda bifa kanaatiin gad deebi'ee maarketii hanga fedhe deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf tokko immoo piraayisiin zoonii kanatti gaafa ol deebi'u buy position sell positionii seena jedhaniiti. Warra asitti immoo seelii seenee warra asitti sell positionii seenee
wiikuma kanaan akka abbaa isaa likiidiitiitti keessaatii isaan baasee kasaarseeti maarketii as gad deebisee jechuudha. Kanaaf nuti yeroo hunda tireedii keenya gaafa fudhannu piraayisiin likiidiitii isa barbaachisu fudhatee jennee if gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Maaliif akkuma osoo nuti konkolaachisaa tokkoof shufeera taane makiinaan teenya tun makiinaan qabadhee oofaa jiru tun boba'aa gahaa ni qabdi jennee akkuma if gaafannutti yeroo tireedii fudhachuu deemnu chaartiin piraayisiin leevelii jiru sana irratti likiidiitii isa barbaachisu fudhate moo hin fudhanne jennee if gaafannee piraayisiin likiidiitii fudhachuu isaa erga mirkaneeffannee booda qofa tireedii seenuu akka qabnudha jechuudha wanni asirraa nuti hubannu. Kana booda immoo likiidiitii kana immoo chaartii kana keessatti illee ni jira kanaanis ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti maaltu uumame piraayisiin asitti swing low kana asitti ni uume ispeeshaalii naannoo kanatti immoo equalaayii ni uume equal low kana bakka kanatti ni uume. Egaan asirratti riteil tireediroonni maal godhu? Piraayisiin deemee zoonii kana keessa gaafa seene bakka kanatti baay'ee akka seenu waan beekaniif warri ismaartii manii maal godhu gatotaalaniituma dhufanii asitti stop loosii riteil tireediroota kana fudhatanii ol bahuu jechuudha. Asitti immoo maatu ture? Baayisaa likiiditii ture. Baayisaa likiiditiin bakka tan jiru kun riteil tireediroonni piraayisiin hogguu naannoo kana dhufe seela poozishinii as seene jedhanii waan amananiif stop loosii as dhufeetuma wiikiidhaan stop loosii riteil tireediroota kana erga tuqee booda ganaa haaretti gad deebi'ee asittiin maatu ture bakka kana seelsaa likiiditii biraa ture jechuudha. Fakkeenyaaf riteil tireediroonni yoo piraayisiin dhufee zoonii kana seene seel baay'ee goona jedhanii waan tilmaammataniif stop loosii isaan bakka kana jala kaatan gara dhufee utaalchisanii keessaa fuudhanii haaretti ol deebi'uu jechuudha. Ol deebi'anii maal godhan gaa? Bakka kanatti illee haaretti baayisaa likiiditiin bira waan jiruuf haaree dhufee piraayisiin bakka kanatti baayisaa likiiditii bakka kana jirullee akka inni fudhatu taasisu jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa tireedii fudhachuu keenyaan duratti maarketiin piraayisii barbaachisu yookaan immoo likiiditii barbaachisaadha jedhamee amaname san fudhate moo hin fudhanne kan jedhu erga adda baasneetiin booda qofa tireedii fudhachuu akka qabnudha.